baga nagaan dhuftanii uummata keenya bal'aa kabajaa kana ga'uunaa godhuudhaaf na dhiheessu keessanii galatoomaan isiniin jedha warra hojii dalageef hamilee godhe marti keessanuu asii argamu keessaniif akka malee natti dhagahame gammachuu hin hedanne yookaan hin seene tokkotu na dhagahame galatoomaan isiniin jedha irra deebi'ee. Kanatti aansuudhaaf wanni har'a walitti dhufnee fi gammachuu dhiheessuu qofa osoo hin taane gammachuu bakka an dhaqe san wanni isin martinuu kaas jiruuf ka ala jirullee wanni gurra qeensee eegu jiru aashaan maaliin nuu galteedha waan jedhu yoo na gaafattaniif yoo isin aansellee duraan dursee wanni an achi dhaqeef barsanaalii akka ba'aa yookaan irbuu saba kiyyaaf kaleessa seene san akka hin ganne bakkaan ga'uudhaaf dirree sanitti argamee maatii kiyya hojii kiyya dhiisee lubbuu kiyya tana lubbuu jaallanii san hin caaftu jedhee dirree kaleessa irra gangalachaa ture biraa deemee biyyaan baadhufe tanatti deebi'ee dhaqee ilaaluudhaaf wanni na dirqe waan jaallan irra jiran san uummanni beekullee baatu ani akka nama tokkotti hin beekas hin hubadhas dirree san dhaqee ammoo uummanni keenya gariin shakkii waraanni adda bilisummaa Oromoo jira jedhee mataa isaanii gaafachaa turan akka shakkii san irraa bayaniif ani fi kiyyaa lubbuutti yeroo murteessee osoo dhaabaa ajajan gaafatin osoo ilmaan kiyya mari'achiisin osoo obboloowwan kiyya mari'achiisin bakka kana deemaa osoo namatti hin himin nama maraan Asha eessa deemte kanaan jedhu kaan Turkii deemaa, kaan Nigeeriyaa deemaa, kaan Keeniyaa deemaa, kaan Ingilandi deemee jedhee bakka san dhaqe. Bakka san wanni na dirqe achi na geessuudhaaf dura nu martinuu biyya teenyaa wanni nu baase gabrummaadha. Gabrummaa biyya teenyaa nu baaste san beekee kaleessas hin bilisoomsa Oromiyaa jedheetiin irbuu seene qaamaan godhuu baadhus dirree san dhiisee deemus qalbiidhaanis horiidhaanis humnaanis waraana bilisummaa Oromoo bira jiraachaa ture. Garuu wanni nama dhaqee bakka sanitti argameef haga ammaa nama goree garitti jedha wanni kun Aashaan duruu waraana turtee footoshooppiidhaa waan duriidhaan waliin qabamu ka'ee hin dhabamu. Gariin ammoo ka'ee lakki kijibaa wanni kun hin jirus hin dhabamu. Garuu osoo ka hinaafu akka horu hora. Kawaa osoo kawaa kakaanii ammoo yoo gaaffii qabaatan namni na gaafachuu feetan manaaf banaadha. Gara kaanii gungumiin yoo jiraate waan isin na gaafachuu barbaatan isinii deebisa waan danda'u. Garuu gaaffii diblii nama hin gaafatamnetu jira. San yoo na gaafattan saayilentiidhaan bira dabra Aashaan gaaffii kiyya deebisee ta'ee akka nama